Akkam oolte? Akkam? Oolmaan kee akkam ture? Kan koo akkuma baratamedha. Maal hojjechaa jirta? Qormaata keessaniin sirreessaa jira. Dhugaa? Eeyyeen. Kan barattoota hundumaasumatti sirreessa? Eeyyeen. Akkam? Jechuun koo akkamittiin nuti qofti sirreessita? Deeggarsa na gaafataniitu. Deeggarsa na gaafataniiti? Barsiisota kaaniif sababa garaagaraatiif sirreessuun hin mijanneef. Kanaaf deebiinaaf kennaniitu akkan sirreessuuf na gaafatan. Akkam reeferiin qormaata keenya? Oh, kanallee sitti ni mugiifti. Maaliif? Rakkoo maalii qaba? Dhimmi mana barumsaa dhimma mana barumsaati. Dhimmi manaa immoo dhimma manaati. Maalidha maal gochaa jirta? Ilaalaan jira. Yoon ilaale immoo rakkoo maali? Maal jechuu keeti? Maalidha jechuun? Qormaata barataa maaliif ilaalta? Maal siif godha? Salphisi ilaali malee. Obboleettii kee waan ta'eef immoo rakkoo maalii qaba? Maaliif akkasii dhiphise? Moo kan barataa kaanii kan ilaaluu barbaaddutu jira? Maal? Barataa maalii? Kan barataa maalii ilaalan? Ani maalan beekare? Asinatti miika. Lakkin jiru. Ana yoo ta'e na beekta. Ani anuma. Yoomiyyuu sadarkaa koon gadhiisu. Maarree maaf akkas dhiphatte? Maaf akkas yaaddofte? Eenyu dhiphate? Maaltu moo na yaaddeessa? Maaltu akkasitti si iyyisiisa? Sirumaamu. Sirumaa wanti goote xiqqaate maaltu si iyyisiisa naan jettaa? Singa'u qabaa ganna dhiisaa jechaa jirta bara. Sitti beekamaa jira? Ilaa firii. Iyya kootu si ajaa'ibee kun jalqaba kooti. Amma wanta siin jedhu gootu taanaan dhugaan siin jedha firii. Iyyi koo kun gara gochaatti jijjiirama. Jirra. Fokkorsaa kee dhiisitii waan na barbaaddeef natti himi. Anamma yeroo kanatti na sodaachisanis na rifaasisanis garaa rifatu hin qabu. Namni kan rifatu garaa isaarraati yoo ta'e qofaadha. Tole. Waan tokko yaade. Maalidha? Ilaa firii. Waan natti himte hundasaa irra deebitee gammee fi hiree fuulduratti dubbatta. Kanuma kun doorsiisan barbaadu bara. Waan salphaadha nan dubbadha. Garaa keerraa? Eeyyeen kaa. Silas qormaata kootti hin milkoofne. Kanammoo anis itti himuuf yaadeen ture. Gammeettis hireettis. Garuu immoo nan sodaadhe ofitti amanamummaan dhabe. Ati isaaf hin yaadda'in. Ati qofti yaada kootti waliif gali. Yoo ati haala naaf mijeessite karaa koo rakkoon hin jiru. Tinima. Baay'ee gaariidha. Garuu akkam gootee mijeessita? Jechuun? Jechuun koo gammeen na haasofsiisuun barbaadu. Hireenis waa'ee kanaa natti hin kaasiin jetteetti. Kanaafuu akkamitti amansiista ree? Isaanaaf dhiisi. Ana maal na dhibeere? Egaa atumti dhugaa jiru dubbachuuf qophaa'e. Isaaf hin yaadda'in siin jedheera bara. Waan an beeku hunduma isaa tokkotu nan bisiinan itti hima. Yoo didanis immoo dhugaa dubbachuun koo fuula Waaqayyoo duratti naaf ilaalama. Amma yaada keessa saabi. Tole. Har'a waan namatti tolu fakkaata. Maaliif? Maaltu argame? Seenaatti jaallattu qo'anna. Warra kaan caalaa naaf salphatan jedhe malee nan jaalladhan jenne. Ani gosa barnootaan jaalladhu hin qabu. Siifa ta'u waan hundumaatiifuu har'a waa'ee Afrikaatii fi outside world qo'anna. Boqonnaan kun jaarraa 16 irraa eegalee hanga jaarraa 19ffaatti hariiroo ardiin Afrikaa ardiiwwan biraa waliin qabdu kan agarsiisudha.
Kan biraan immoo ardiin Awurooppaa Afrikaa koloneeffachuudhaaf cunqursaawwan irratti taasisaa turan seenaa dhugaa ta'e kan mul'isudha. Isa bal'inaan ilaallaa jechuudha. Mee amma jaarraa 21ffaa keessa teenye waa'ee jaarraa 16ffaa gaafa qo'annu maal jedhama? Histirii isa gara fuulduraatti ta'u qo'achuu barbaaddeeti. Kaleessi darbeera. Kan borii immoo hin beeknu. Yoo nu barsiisan kanarraadha kan isaan nu barsiisuu qaban. Gammee amma falaasama kee dhiisitii qo'adhu. Sirriitan si qo'achiisa. Tole. Taateewwan jaarraa 16ffaarraa hanga jaarraa 19ffaatti turan keessaa inni gurguddaan inni tokkoffaan amantii musliimaa babal'isuu ture. Inni lammaffaan immoo daldala babal'isuudha. Otoo dubbannu mana barnootaa keessatti ijoo dubbii taatiitta jedhan. Eenyu? Ani moo maal godhe? Jirraan qo'annaa eegalee jechuudhaan arrabni nama hundumaa maqaa kee baatee deema jedhan. Isa jettaa. Isallee kana booda miidiyaaleen gabaasa oduu irratti hojjetu. Dhiisi malee maal jedhanii hojjetu maaloo? Oduu ammee jedhaniiti kaa. Afachuu sin dhaggeeffachiisa. Kabajamtoota hordoftoota keenya amma sa'aatiin galgala keessaa sa'aatii 2 ta'eera oduu sin dhaggeessisiifna. Jalqaba irratti oduu ammee. Oduu ammee keenyaan barataa jirraa addunyaa qo'annaa eegaluutu dhaga'ame. Barataa jirraan barataa suutee fi barnoonni anaaf maali jechuun kan beekamu jajjabina barattuun hiree taasistuun qo'annaa eegaluu isaatu dhaga'ame. Dadhabinni barattuu hiree dhagaatti bishaan naqu ta'us isheen garuu nuffeera dadhabee osoo hin jedhin qo'achiisuu isheetti fufteetti. Waalli keenya dabalata oduu qaba. Jechaa tokkoon oduu itti fufu. Geegee dhiisi maaloo isaa hafeen iyyattiin guuttadha. Ati garuu mul'ata kee gara fuulduraa argatteetta. Nama oduu dubbisee beeku taateemi. Egaan akkasi. Itti jabaadhu amma gara qo'annaa keenyaatti. Maal taate hiree? Tapha kana fakkaatu keessa gara qo'annaatti deebina moo? Eeyyee. Tole jalqaba oduuchaan xumura. Seera kee eegi. Jalqaba oduun xumura. Oduun barrarra'ee nafu. Keessumaa moo oduu ammee uummanni maal nuun jedha? Jirraa. Tole. Wanti hundumtuu yeroo qaba. Qoosaanis dhugaanis yeroo qaba. Tole siin jedhe bar maaliif natti dheekkamta? Amma gara qo'annaa keenyaatti. Gaariidha. Har'a istirii qo'annaa. Yuunitii 6 keessaa Afrikaa Indiyaa Awusaad World kan jedhu. As keessatti dubbii ijoon daldala garbaa. Hiree maal taate? Waanuma na qo'achiistu dhabdee waa'ee daldala garbaa na qo'achiiftaa? Afaan kee qabi. Tole. Dur jaarraa 13ffaa keessa baha Afrikaa kan waraanaa turte Nuubiyaan bittaa Ijiptii jala turte. Kana jechuun Nuubiyaan jechuun Sudaan irraa jechuudha. Har'aaf nu haa ga'u fakkaata. Eeyyee wayya. Tole. Wanti siin galle kamiyyuu yoo jiraate garuu na gaafachuu dandeessa. Gaaffii hin qabu. Utuu dubbannu torbee dhufu guyyaa dhaloota kootiitti. Dhugaa? Namatti tola. Kanuma namatti tola qofa naan jettee dhiista? Kan biraa maal jedhu ree? Ta'us hoggaa meeqaffaa kee kabajuuf jette jedhe siin gaafadhu. Umuriin shamarranii gaafatamu jettanii dursitanii dubbatattaniittu. Isatu gaafattee seenyutu sitti himu. Ani kan hin jechuu barbaade sarpiraayizii nan gootu jechuu godha. Lakki sarpiraayizii siin godhu. Maaliif? Dhalachuun gosa lamatu jira. Maaliif gama tokkoon qofa laalta? Gosa lama? Maaliif maal? Inni jalqabaa guyyaatti dhalatteedha. Inni lammaffaa immoo dachee kanatti nagaadhaamuuf waggaa tokko akkatti dhiyaatteedha. Kanaafiyyuu isa lammaffaa gaafa laaltu wanti nama gammachiisu hin jiru. Akkamittan guyyaatti duututti waggaa tokko akkatti dhiyaatte akka waan gaariitti sarpiraayizii si godha. Utuu hiree ta'e tasuma akkas hin jettu. Har'aafis biratti yoo dhabne maal sitti fakkaata? Yaada gaariidha. Siif immoo gammachuu guddaadha. Dhiisi malee ammanattis nama barnoota jibbuudhaan godhe. Miti? Keessumaa firiinota as jiraatte taa'urosoonni barnoota jibbuurraan kan kee akka hundaan xiriinyitti ajeeffatu jettee sitti mammaakti turte. Ni yaadatta jaarraa ture guyyaa dhaloota kee sarpiraayizii kanan si godhe. Obboleessa koorraan kana fi guyyaa dhalootaa koo sababeeffachuun sarpiraayiz kan nan godhe hin gaarraatti hin jiru ture. Guyyaa dhaloota keessiif kabajuun anaaf gammachuu guddaadha.
Isika. Osoo adda korratti rasaasa dhukaasan iyyuu waan na argatu natti hin fakkaatu. Sababni isaas jaalala keef gaafan gadi jedhu anarra darbe. Siif jilbeenfachuun waan hundumaa jalaa na miliqsa. Gammi. Oko. Amma yoonnee kun miliqsaa jirta. Isi na biraa taa'u. Yoo na biraa deemu na dhukkuba. Hireeko. Oko. Dhugaa isaa natti himi yoo jette yeroo dhiyoo nasi. Seequu kee gaafan argu nan gammada. Gaafan si yaadu immoo nan bo'u. Yeroo ati gammaddu ani immoo nan burraaqa. Yeroo ati gadditu immoo hamleetu na caba. Nan gadda. Osoo ati jireenya koo jiraattee ani immoo du'a kee siif du'ee natti tola. Yeroo malee onnee koo akkana jalaa fudhattee natti dhaga'amaa jira. Du'a keetti dhugaa kooti. Du'a kee naan hin jedhin. Maaliif? Tarii booda yoo sobatee yoon si jalaa du'e. Soba miti. Yaaddeettaatu kakaan battalumatti raawwata ta'eeti. Keessumaa nama sobu sana irratti osoo raawwate keessumaa maqaa nama wiinsuun beeka kannee kakaan sun battaluma osoo raawwate dabaluun koo aduu jennee namni sun battalli isaaniitti osoo du'e yaaddeetta? Silaa eenyuyyuu na futura. Guyyaa ishee sarpiraayizii goota yaadateeti mini kan itti sisseeqtu. Eeyyee. Maal? Jechuun koo akkas jechuu koo miti. Homaa tokko yoo na goyyomsuudhaaf hin yaali. Ilaana dhagee gifti. Hireen waan hiriyaa koo waliin irratti raawwatteefanis baay'ee gaddeera. Haalli kee garuu akkas hin fakkaatu. Naamani dhugaa baay'ee gaddeera. Garuu immoo ulaan onnee kootii salphaatti shamarree biraaf banamuu hin danda'u. Natti mikaa. Anumaa tokko iyyuu sin gaddisiisu. Lapheen kee akka kanattiin shamarree si gattee deemteef kan akkasittiin baname. Kan koo dadhabbiin maaliif sitti mul'atu gamme? Homaa tokko iyyuu sitti hin dhaga'amu. Yeroo tokko maqaan koo hamminaan waan keefatis miira koo hubachuu dadhabde. Garaa kamiinuu yoon si hubachiise akka ati nan hubannes sirriittan beeka. Maaloo dhif hin boo'in. Kan biraan ammoo mootota Afrikaa dhiyaa keessaa kaan keessaa tokko mootii Kongooti. Mootummaan Kongoo bara 1904 keessa hundeeffame. Kunis Riippaabilikii Dimokiraatawaa Kongoo har'aati. Maal taati? Hiree al tokko deemee arsee dhufu? Mee dhumaallee anaaf jedhiitii dhiisi. Aga amma kanan ture barsiis sodaadheen. Aarsuu yoo barbaadde sumatti aarsi. Asitti moo maal si dhukkubaa? Sababni asitti aarsineef maaliif? Manni barnootaa argee akka sin adamneef moo namoota sodaatteeti? Sababa lamaan isaatiif. Sababni inni jalqabaa amansiisaadha. Sababni inni lammataa garuu amansiisaa miti. Akkamitti? Nageenyi somba keetii osoo sin dhiphisin waa'een namaa si dhiphisamu? Isallee dhugaa keeti. Irra oliif darbu wanti jedhamu abbaan mo'atamee ni adabamu. Tole. Yes! Yes! Tole, adabamuuf qophaa'aa. Lamaan keessan gaaffii wal fakkaatan isin gaafadha. Jaalala waliif qabda waliif ibsaa. Kun immoo dabbii akkamiiti? Gaaffiin kun hin baay'ate kana malee waan biraan beektu moo? Maal? Ajajni ajajadha. Inumaa namni sirriitti ibsima badhaasa qaba. Tole takka harka kee keessa galleerra. Maal gochuu dandeenya? Tole, eenyu haa eegalu? Rakkoon qaban iyyuu nan eegala. Roomiyoo keenyaatti itti fufi. Jecha jaalalli jaamaadha jedhutti nan amana. Dhuguma jaalala keetiin jaameera. Garuu immoo
waan an harka si qabadhee jiruuf jaamummaan natti hin dhaga'amu. Tole amma muda bareen kan hireeti. Jaalalli ani siif qabu yeroodhaa yerootti natti caaleera. Bor maal akka ta'u hin beeku. Har'a garuu sin jaalladha. Maal? Hundumti keenya bor maal akka ta'u hin beeku. Qabatamaadhaan harka keenya keessa hin jiru. Bor isan hin beekneef hin arginetti waadaa siif hin galu. Kan hin beeku garuu har'a si jaallachuu gooti. Kun yaada sirriidha. Falaasama keessiif jaalladheera. Garuu akkaataa gammeen itti ibsitu irra caala. Hiriyaa kee vlog damti? Tole gara tapha keenyatti adeeminu. Akkam? Miirri badhaasi koo? Dhuguma seete moo? Ati garuu fuuftoo akkamiiti? Gammi durba jaalattuuf jechoota kukkuultee jaalala qabduuf ibsuuf mataan isaa badhaasadha. Inni badhaasa isheeti kan? Tokkuma dabalu. Kan ishee jechuun kan kee jechuudha. Yaa hiree. Ofii keetiif ture kan ofitti morte. Akkam? Gammiidhaan boru maaltu akka ta'u beekuu baaddus har'a sin jaaladha jetteenii turte. Akkuma kaleessa haasoftan boruun keessan gargar ba'uudhaan goloobame. Har'a adda ba'uun keenya kaleessa waliin turuu keenyaaf ragaan hin jiru jechuudha. Akkas ta'a jetteeti. Garuu maaltu beeka borus wanta ta'u? Boruu maal akka ta'uuf? Akkuma kaleessa wanta boru ta'uun beeku jettee turte. Ammas wanta boru ta'uun beektu. Firi, maaliif akkasittiin dhugda? Yeroo sammuun koo gaaffii baay'eedhaan dhiphatu kun bakka boqonnaa koo bakka dhokannaa kooti. Baay'izawee atis dhiphina baay'ee qabda taanaan dhuguu dandeessa. Wanta baay'ee si dagachiisa. Ani dhugaatii baay'een danda'u. Wanti hundumtiyyuu ka'umsa qaba. Moo machaa akkan waas hin gooneef. Milki, kanuma duwwaa dhugdee machooftaa? Nama akkamiiteeti? Firi, sitti meen tureemi dhugaatii kan baay'een dandeenya. Baay'ee! Homaa tokkoyyuu hin dandeessu malee. Cheers! Hundumaaf iyyuu sirriitti dhugi. Anis atis diina tokko qabna. Giifti! Uff! Maaloo maqaa isheen itti waamin wanta seexana sana. Maaloo Firi dhiisi. Waan isheen nan goone maaltu jira? Anaan na reebsifteeti hiree maqaa balleessiteem. Maal? Dhugaa keetii? Maarree urjii fi koreen naamusa mana barnootaa waliin ta'aniiti kanaa miti kan hiree geggeessanii turan. Dhuguma keeti milki. Silas wanti gadi galuun sun inuma gooti. Anaan immoo akkan jirraaf hiree
qormaata sin hojjechiisa naan jettee sakaallaa keessatti illuu na goote. Dhumarrattis immoo qormaanni koodii ta'ee ani firiin immoo bishaaniin akaa'e. Milki waan anas hin fayyadneettin hiriyaa koo akkamiin jaalladhu hireedhaan hin miidhame sadii miidhame sadii tokko hireen gammeetti nafe jaalala isheetti nafe an inni lammaffaan an immoo hiriyyummaa hireetti nafe inni sadaffaan immoo gammee fi jirraa akka obbolaatti wal jaallatanii gidduu isaanii seenee gargar isaan baase. Giiftii jechuun bari haadhoo seetanaa jechuudhaan fire. Maalumaaf iyyuu immoo garuu an dhiyootti mana amantaa deemee qalbii jijjiirrachuu fedha. Eenyu? Ati mana amantaa deemtee moo? Kun tasuma waan hin taanedha. Mana amantaa deemee luba fuulduratti jilbeenfadheen osoo hin taane namoota miidhe fuulduratti jilbeenfadheen dhiifama gaafadha. Maaloo firi? Giiftii jechuun bineensa dabar. Utuun waa'ee ishee akka kana waan isheen na goote sitti muumoo? Namni kamiyyuu kan inni dabeessa ta'u kaayyoo jiraatuuf waan qabuufidha. Karoorri koo barnoota koo fi qormaata koo ture. Ergaan isa dhabee immoo dhimmanitti ishee sodaadhuuf tokkoyyuu hin qabu. Milki sin ajaa'ibu kutannoodhaan namni waan jiraatuuf hin qabne hamaa sodaatu. Hamaa. Wanti sareen kun qormaati koodii qaba. Amma gaashee nama humna isheetitti nu gowwoomsuu seedha. Afuuftuun kun meera rekoodichi. Sitti nafne gaa nu guyyoomsitee duuteetti. Akkam oolte urji nagaa oolte shaayii sii danfisuu akkasii ooftuuf garuu buna sii wayya maal barbaadda maal akkasii danfuu barbaadda maal taate waan jettu walii wallaalaa jirtu homaayyuu akkasin ta'e moo homaayyuu hin taane bara Tole, buna naaf danfisi. Maalidha wanta natti himtu? Wanti natti himi malee. Ilaa beeka.
Ana gammee firii gidduutti dhimma kana gochaa ture firiidha. Maal jirra? Firii moo giiftii? Isallee kan godhe giiftiidha. Garuu firiitti dhimma baateeti. Maal jechuun? Giiftiin hiree fi gammee wal lolchiise. Ani immoo qormaata si hojjisiisa jetteen walii galan. Maalidha jirra? Sana booda ani fireen akka walitti dhiyaannu goote gammeen immoo hireetti na shakkuun akka wal lollu goote. Naamani kana firiin afaan isheetiin natti himte. Akkamitti si amanu? Firii waan kana akkamitti sitti himte? Giiftiin waadaa galteef kabajjee qormaata yeroo hojjisiistu. Qormaanni immoo koodii ture. Sana booda firiin immoo abdii kutatee bilisummaa sammuu isheetiif jecha natti himte. Waan hundumaa dhabdee qofaa ta'uu ishee waan barteef. Waan ajaa'ibaati. Kanaaf akka maal si gargaaruu barbaadde? Ilaa beeka. Gammeen anaan na haasofsiisuu hin barbaadu. Na haasofsiisuu dhiisi daqiiqaa tokkoof illee na arguu hin barbaadu. Kanaaf dhuftee? Maal taate? Fuulli kee sirrii miti. Homaan taane. Akkasii na sobuu eegalte jechuudha. Yooman si sobe? Ana hireedha bar. Yeroo dhiphattu dhiisiiti yeroo mufattu iyyuu nan beeka. Siinsi sobuun hin danda'amu jechuudha miti? Hin qoosin. Amma maal akka taate natti himi. Pirojektiin itti dadhabee milkaa'ina isaa abdiidhaan eegaa ture. Jabaadhu. Ati bar hojiis ta'e pirojektii kamii olidha? Waan hundumaa olidha. Kanaaf akkamitti abdii kutattare? Tole bareedduu. Abdii kutachuu kan qabdu akka abdiin kutanneef abdii kutachuudha. Kan kee raajiidha. Jechoota akkanaa eessaa fiddaati? Dhugaa kooti bar. Namni abdii kutachuudha abdii kutate yeroo kamittiyyuu injifataadha. Kanaaf akka abdiin kutanneef abdii kutadhu. Akka abdiin kutanneef abdii kutadhu. So itti fufuu keenyaan dura namni gaafii qabu jira? Jechuun koo human right and democratic right irratti. Namni gaafii qabu jira? Amma immoo waa'ee civil right ilaalla. Civil right jechuun namni natti himu jira? Gammee. Civil right jechuun mirga tokkoon tokko lammii biyya tokkootiif kennamu. Kunis immoo gosaan, saalaan, sanyummaadhaan, amantaadhaan fi wantoota birootiin adda hin baasin kan kennamu jechuudha. Jijjiirama gaariidha. Akkuma beekamu giiftiitu na qo'achiisaa jira. Kanaaf jijjiirama gaarii fiduu dandeenya. Tole haa ta'u. Mee har'a immoo namoota dhuunfaa civil right ta'an waliin haa ilaallu. Maartin Luther King and Rosa Parks. Namni namoota kana beeku jira? Jira. Tole barsiistuu. Rosa Parks jechuun dubartii lammii biyya Ameerikaati. Akkasumas sochii mirga siivilii keessatti adda durummaan beekamti. Dabalata immoo geejjiba keessatti yeroo baay'ee warra adii ta'aniif teessoo kiyya gadi hin gadhiisu jechuunis ni beekamti. Kana jechuun yeroo sanatti warri adii ta'an geejjiba keessa dhaabatanii warri gurraacha ta'an immoo taa'anii imaluun tasuma hin danda'amu ture. Kanaaf Rosa Parks immoo namni bifa isaatiin gargar baafamuu hin qabu. Ani teessoo kiyya gadi hin gadhiisu jettee waan turteef mana amala sirreessaa galtee turte. Yeroo kanatti falmituu mirga siivilii jabduu ejjennoo guddaa qabdu jedhamuun beekamti guddaa horatteetti. Jirra jijjiiramni kee waan ajaa'ibaati. Akka gaariitti ibsiteetta. Egaa barattuu akka mana barumsaatti cimtuu fi qaxalee taate hireetu na qo'achiisaa jira. Kanaaf nama ajaa'iba. Yeroo shamarran wal lolaa jiranitti dhiironni dubbisaa jiru. Tole, har'aaf nu ga'a. Qormaata keessan immoo hin daganne.
yeroo itti aanutti isiniif hin fida. Akkami nagaadhamti? Jira galata isaa akkami? Ariifattee deemaa turte. Si qaqqabuu hin dandeenye. Dorgommiirra nama jiru fakkaatta beeki. Akkasii miti? Kanan jedhu gamme. Waan ta'eef si barbaadeen ture. Maaliif na barbaadde? Dhimma cimaa tokkoof si barbaadeen. Hariiroo nuti hiree waliin qabnu akka addaan citee beekta miti? Isa sirriitti bareechee nan beeka. Utuu wajjin taatanii natti tola ture. Baay'ee wal biraa miidhagdu waan ta'eef. Garuu waliin eeyyamne taana wanti gochaa jiru. Maarree maaliif na barbaaddere? Yoo dhimma hireetiif ta'e malee si barbaaduu hin danda'u jechuudha. Lakki akkas hin jedhe. Akkuma sitti mee ture kanan si barbaadeef dhimma cimaa tokkoofi. Egaa sababii hiree wajjin walitti buutaniif kabajati naaf qabdu hin banne jedhee yaada. Moo badeera? Lakki hin banne. Akkamitti baduu danda'a? Har'as na kabajja jedhee nabdadha. Sirriitti malee. Garuu dhimmi isaa maalidha jechuun kanatti na barbaaddeef. Ana miti. Nama ta'e tokko wajjin akka wal agartuu barbaade. Anaaf jettee yeroo tokko qofaaf. Eenyudha? Eessa deemaa jirti? Yeroo kanaan eessa waan hin deemu sitti fakkaata? Mana koo deemaan jira kaa. Maaltu si ariifachiisa? Xiqqoo ishee haasofna. Wanta yeroon isaa irra darbee irratti haasa'uun homaa tokkoyyuu faayidaa hin qabu. Wanta yeroon isaa darbe? Maal jechuudha kun immoo? Kana booda si waliin haasa'uun homaa faayidaa hin qabu. Barbadeera. Isa irratti amantii hin dhabin. Wanti kamiyyuu barfatee hin qabu. Jechoota kee kan qabne kanaan madaan koo waan fayyu sitti fakkaata? Kana booda waa'ee koof abdii kutadheera. Amma hin jiruu fi waan hin barbaade gochuu danda'utti wanta abdii kutannaa jedhamu hin jiru. Ani giiftii dabala. Maaloo dhiisime? Waa'ee qormaata keetii waan haaraa waan asitti mun qabu. Akkan kufe beeka. Osoo akkas ta'e immoo waan haaraa asitti mamaanii kan siin jedhan. Ati maaliif waan namni siin jedhu dhageessu? Karaa korran beesiin hin jenne? Gammee tasgabbaa'uudhaaf yaadi. Burukiin gaafa darbe si buruksi sin geenye taanaan amma immoo mataa keen bakka lamatti siif baasa. Seera mana barumsaa sodaata jettee yaadda taanaan dogoggorteetta. Wal hin beeknu jechuudha. Akka inni dhufu kan taasisee anadha. Maaliif nan dhageessu? Waan inni godhu waan nuti hin beekneefidha. Yoo dhuguma na kabajjatee waan tokko qofa naaf godhi. Yeroo tokko qofaaf waan jirraan sin jedhu dhaggeeffadhu. Maalin irraa dhagaa isa jechuun yeeyyii gogaa olaa uffate jechuudha. Ata mala isaa waan hin beekneefidha. Yeroo tokko inni dhageesse maal taata? An kanan siin jechaa jiru wajjiniin deemii bashannanii yookiin immoo hiriyummaa keessan kaleessaatti deebi'aa siin jechaa jiru. An kanan siin jechaa jiru yeroo tokko qofaaf waan jirraan siin jedhu dhaggeeffadhu. Isa dhaggeeffachuuf inni nama madaalu miti. Isa jechuun nama gatii hin qabnedha. Gammee! Yeroo tokko qofaaf yoo isa dhaggeeffatte maal taata? An kanan siin jechaa jiru yeroo tokko qofa isa dhaggeeffadhuudha beeki.
moo sababii hiree wajjin wal loltaniif na tuffachuu keeti? Lakki akkas miti. Maal jechuudha? Akkas taanaan maaliif yeroo tokko qofaaf isaan dhaggeeffattu? Maal jechuu barbaaddeeti? Maal jechuudha? Eeyyeen jalqaba akkasittiin tasgabbaa'e. Yoo dubbatte dubbadhu. Yeroon xaba kee xaba daa'ima si waliin xabadhuun qabuun. Isumayyuu nutti dheekkamtamoo? Mataadhaan dhaabachuu dandeessa. Silas immoo sirraa wanti gaarii maaltu eegama? Ana dhakkan balleessaa qabu. Qormaati koodii hin qabu. Waan asiin jedhan dhageenye moo kun waan haaraa miti? Maal naan jette? Qormaati koodii hin qabu. Urjiin nuun ta'e isheen nutti naquudhaaf jettee koodii qaba jette malee koodii hin qabu. Giifti. Ammas shira wayii hojjechuuf yaaddeetu malee kun tasuma dhugaa ta'uu hin danda'u. Firii na amantus na amanuu baatus dhugaa kooti. Akkamittiin si amana? Abbaan koo aduu dhugaa kun siin jechaa jira. Dhugaa keeti? Nan amantu ati? Dubbii sobaatiin abbaan koo aduu siin jedhamu? Isallee hin jettu. Garuu amanuuf natti ulfaateetu. Dhugaa kooti. Qormaata hundumaa ija kootiin argeera. Barsiisota wanti ta'e mudatee jennaan urjiin qormaata hundumaa manatti fittee sororsaa turte. Eessa akka isheen keessas immoo waan hin argeef hunduma isaayyuu ilaaleera. Qormaati koodii hin qabu. Yes! Akkam nama gammachiisa. Maal akkan siin jedhu beeku giiftii koo. Siin garuu sitti gaddeera. Maaliif? Ani qabxiin hiriyaa kooti akkam ta'a jedhee waan meeqa keessa osoo hin ilaalu hanga xiqqoodhaaf hin oole. Na qabdee oolte urjiin. Ati garuu waan sin hojjisiisu siin jedhe yookiin immoo waan hin deebii dogoggoraa sitti kenne sitti fakkaate jechoota hin taane naan jettee na arrabsite. Darbaa natti dubbatte. Baay'ee sitti gaddeera. Maaloo dhiifama guddaa giiftii koo. Baay'ee waan hin gaddeef miira koo to'achuu dadhabeen dhiifama naaf godhe. An akka kee miti. Homaa miti. Dhiifama siif godheera. Hello Abba. Akkam naguma? Naguma. Wayyoo firii. Isaan milkiif jiraatti mi? Maalin godhaga? Wayyoo firii na salphadhe. Ilaa gammii jalqabumaa kaasee akkasitti maa ture madda lola kanaa kan taate giiftidha. Anaafisii gargar baasuudhaaf dhagaan isheen hin garagalchin hin jiru. Akkasumas immoo siif hiree gargar baastee kan mataa ishee si godhachuuf raftee hin beektu. Qalbifadhu gammee. Akkasumas immoo waan kana milkeessuudhaaf firiitti kan isheen dhimma baate. Qormaata si hojjisiisa maal jetteen waan garaa ishee hunda hojjisiisaa turte. Inni biraa immoo ani fireen akka walitti dhiyaannu fi akka ati walitti nu shakkachus kan isheen goote deeggartuma firiitiin. Kun ammas hin dhaggeeffadheera. Deemuu nan danda'a? Maaliif? Hin amantu? Maaliif annis amana? Isa jechuun shamarreen jaalladhu nama narraa fudhateedha. Ani sirraan fudhanne. Jallis! Gammee! Maarseeti, ani baay'een si kabaja. Garuu jecha isaa safira fakkaatee nama ajjeesu dhagee of duuba deebi'uun barbaadu. Yoo dhugaa ta'e jedhanii amanuun eenyuun ajjeese? Raaree beektaa? Isa jechuun raareedha. Meeshaa dhokotaa itoo ati hin beekin si miidhu jechuudha. Kanaaree kana tamani naan jettu. Jalqaba haasaa kee sirreessi. Hamileedhaaf miira namaatiif of eeggadhu. Akkuma sitti dhufetti hin dubbatin gammee. Nama miira koo bulleessee daakeef maaliifan dhibbadha? Natti mika. Maal taanaan miira gantuu kanaaf dhibbadha? Ilaa gammii yoo ana na amanuu baatte dhugaa jiru firii gaafachuu dandeessa. Maal? Maal jechuudha? Eeyyee dhugaa jiru firii irraa qulqulleeffachuu dandeessa. Ati qofti yeroo tokko qofa tolee naa jedhiitii firii waliin haasa'i. Sana booda wanti nama siin jedhu sobataan dhugaa siin jedha gammee. Kinoo isa fuulduratti waada siif gala. Karaa ati baate irratti tasumaan ba'uun.
carraa tokko qofa si gaafachaa jira. Dhiifama abbaa koo siin bilbila jedheen achumaan badee miti. Tole rakkoo hin qabu. Tole abbaa koo anis sin jaalladha. Maal taate? Eenyu? Ani homaa maaliin ta'e? Oduun sitti mee sin gammachiisne moo? Gammadeera malee baay'een gammade. Maal taate ree? Miirri kee sirrii miti bara. Ifama giifti amma deemuun qaba. Information alaatteef guddaa galatoomii siin bilbila. Akkam? Nagaadha? Jirta? Jirta. Maali ree kan akka atileetii riikardii cabseetti kanatti hafuuraa jirtu? Waan ani yeroo darbe sitti mee dagadhu tole isa sitti muufan hafuura citee akkasitti fiigaa dhufe. Isa kam? Waa'ee giiftii san sitti meeqa? Akkamitti? Maaliif? Qormaanni sun koodiin turreemi. Maal? Urjiin beekaan sodaachisuuf jettee akkasuma jette. Qormaata mana isheetti galchitee sirreessite giiftii tolaalee natti himi. Namatti tola. Baga gammadde. Oduun isaallee oduu baay'ee namatti toludha. Garuu tarii yoo firiin qormaata kooti gaarii ta'ee iccitii giiftii dheeguu dhabuu kootti giiftiin na ajjeesti. Isallee sitti meen ture. Maarree waan qormaanni koo hundumtu zeeroo ta'e natti fakkaate abdii kutadhee ni ka'a. Amma firiin qormaata kooti gaarii taanaan iccitii ishee eeguu fi barnoota kootti fufuun qaba. Afaan koo cufadhee son barachuu danda'u rakkoo biraa ofitti fiduun barbaadu. Kanaaf ani maal si gargaaru ree? Waanan sitti mee dagadhu nama tokkotti iyyuu ni miin. Firii dhiifama. Kana tasumaa gochuu hin danda'u. Maaliif? Akkuma beektu ani egaa joottaniidha. Joottaniin immoo saantima malee hin hojjetu. Yoo naaf kaffalte nama kamittuyyuu ni iccitii kee. Kaffaltu taanaan immoo wanta uumamuuf itti gaafatamummaan fudhadhu. Dhuguma keenaan jechaa jirtaa milkii? Eeyyeen kaa. Hanga irraatti ilaalcha maallaqaaf qabaatu iyyuu beekta. Si qofa immoo miti. Guutummaa mana barnootaatu beeka. Kanaaf kana jechuun koo maal isaatu si ajaa'ibe? Ani maallaqee isaan fida. Rukuttaa onnee kootii dhaabdee olteen. Siif godhe miti. Amma sooma qoosame kana irratti hin qoosamaa? Homaa tokko yaaddeen firii. Gara jabeenya giiftii sirriitti waan hin beekuuf wanta narra ga'e eenyurrayyuu akka ga'u hin barbaadu. Rakkinneen narra ga'e eenyurrayyuu akka ga'u hin fedhu. Kanaaf homaa tokko hin dhiphatin. Iccitiin kee iccitii kooti. Anaaf si gidduuttaaf. Waan na hubatteef guddaa galatoomii. Homaa miti. Tole amma deemuun qaba. Tole jedhi.
Firii akkam? Nagaa kooti akkamisin? Nagaa keenya. Sirifachiisne hoo? Lakki rifachuullee osoo hin taane sadan keessaniin eegneen ture. Maali nagumaani? Eeyyee naguma. Egaa waan waliin mari'anne sanaaf jennee isaan waamee dhufe. Maalidha wanti nuti waliin mari'anne? Firii hin sodaatin jechuun lamaan isaanii yaadichaaf haaraa miti. Waan natti himte suuta jedhitoo isaanitti simi. Maal? Waan giiftiin goote kaa? Giiftiin maal goote? Gammee firii adda baasuuf mala isheen fayyadamte. Akkasuma immoo anaa fi gammees gargar baasuudhaaf waan isheen goote kaa? Wanta akkasii jira? Ani waa'ee kana wanta hin beekne qabu. Maal haasaa jirta? Maal jechuu keeti firii? Waan anatti himte hundumaa isaa isaanitti simi malee. Siinsi dhukkuma? Ani fati waan akkasii haasuuf nee beekna? Maal haasaa jirta jirra? Dhugaa keetii firii? Yeroo yaaddu dhugaa nani beeku maaltu jiraayyuu maaliin dubbadha? Dhugaa isinitti fakkaate sobdeeti. Firii si doorsisteeti yoo akkas ta'e nutti miti walumaan fala barbaanna. Eenyutu na doorsisa? Ati sammuun kee nagaa miti? Jalqabuma iyyuu si kabajeen dhufe malee humtuu wanti haaraa akka hin jirre bareeda. Amma iyyuu kunoo balleessaa isaa dhoksachuuf yaalaa jira. Lakkee akkasuma. Amma maaltu akka yaada ishee jijjiirsiisan beeku malee akkas hin turre. Callisi! Nama umurii isaa guutuu somni nu nuffisiisne siin hin arge. Carraa tokkicha akka tilaadhuuf naan jette kunoo kenneera. Kana booda garuu dhimma kana irratti namni tokko yoo akkanatti taasifamu barbaada. Dhugaanatti naan jette meerre jirra. Gingilcha akkamiiteeti? Amala akkasii moo eessaa fidde? Kana Rabbi siif haadhisu Waaqayyo sitti hin lakkaayin. Baay'een gadda. Sababni kee maal isa ta'u maali? Amma kana na sobda jedhee hiyyaanni jirra.